Hashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu gabaasa addaa qabna. Gabaasa addaa oolmaa mana murtii kan lidataa guyyaa har'aa Jawaar fa'aa oolan irratti gabaasa addaa qabna. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Tasfaayee Aminatee ogeessi teeknikaa Mahadii Junaidii Alii waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Egaan akkuma beekamu manni murtii dhaddacha lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed faa ilaalchisee beellama itti aanu amajjii 19 bara 2013tti dabarsuun beekamee jira. Yeroo darbee dhaddacha amajjii 4 2013 taa'ame irratti manni murtii murtilee himata kuffisuuf akkasumas fooyyeessu dabarsuun abbaan alangaa federaalaa himata namoota 24 irratti bane. Kunneen keessaa himata qabxii 4 irra deebiin akka fooyyeessu dhiyeessuuf amajjii 14 jechuunis guyyaa har'aatti beellama qabachuun ni yaadatama. Egaan akkuma beekamu guyyaa har'aa beellama dhaddacha dhiyaatame irratti himata 6 haquudhaan himanni 4 akka hafee jiru beekamee jira. Kanarratti egaa abbaa alangaa himata akka fooyyee dhiyeessan keessaa gariin kan fooyyeessan ni jira akkasumas kan otoo hin fooyyeessin hafan manni murtii kan haqetu jira. Himata haqaman keessaa 6 haqamuun beekameera. Kanarratti abukaatoo Tuulii Baa'isaa dubbifnee jirra. Gaan bu'uuruma kanaan manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa oolmaa guyyaa har'aa irratti galmee fooyya'ee dhiyaate ilaaluuf taa'ee jira. Abbaan alangaa himata akka fooyyeessuu ajajame keessaa himata 3 kan fooyyeesse yoo ta'u, himata arfaffaa kan meeshaa waraanaa waliin wal qabatu akka fooyyeessuu kan barbaanne caqasuun himata fooyya'ee fuula 21 barreeffamaan dhiyaatee ture kan jedhan abukaatoon Tuulii Baa'isaa. Egaan kana keessaa kan fooyya'an ni jiru, kan otoo hin fooyyeessinis kan dhiyaate ni jira. Kana keessaa egaa manni murtii himata 6 haquudhaan himanni 4 kan itti fufu yookaan akkuma jirutti kan itti fufetu jira. Kanarratti abukaatoo dhamtoota Oromoo obbo Tuulii Baa'isaa wajjin turtii gabaabaa taasifnee turre. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii abukaatoo obbo Tuulii Baa'isaa wajjin taasifnee akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Kallattumaan gara gaafiif deebii gabaabaa abukaatoo Tuulii Baa'isaa waliin taasifnetti isin dabarsinaa hordofaa. Aminatee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa isinii bilbilaa. Mee oolmaan dhaddacha mana murtii kan Jawaar fa'aa fi namoota 24 yeroo adda addaatti mana murtiitti deebi'aa turan kan guyyaa har'aa maal fakkaata obbo Tuulii Baa'isaa? Tolee, har'a amajjii 14 bara 2013 beellamni mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti ture. Galmees kan beellamame himata abbaa alangaa fooyyee dhiyaatu eeguudhaaf ture. Akkuma dhanneen dhaddacha duraan dhiyaachaa turan keessa hin jiran turanii. Gara biraatti jijjiirameera jennaan gara biraa yoo deemnu dhaddacha dhiphaa tokko keessa geessanii kaayanii turanii. Maamiltoonni keenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqaleen dhaddachi kun dhiphaadhaan hin gahu maatiin keenyas seenuu qaba waan ta'eef asittiin keessummeefnu jedhanii mormii kaasanii nullee dhaddachi kun sirrii akka hin taaneef akka nu jijjiiramu haala gaafanneenii deebisanii dhaddachuma duraan itti geggeeffamu dhaddacha bal'aa Siitii Addalaash bakka jedhamutti deebi'anii dhaddachi hojii isaa eegalee ture. Bu'uuruma kanaan abbaan alangaas himata fooyyee fuula 21 dhiyeessee ture. Himata kana wajjinis iyyannaa yookaan iyyannaa addaa dhiyeessee ture. Iyyannaa addaa kun kan jedhu abbaan manni murtii dhimma 4 irratti yookaan qabxii 4 irratti himata akka fooyya'u ajajee ture. Haa ta'u malee kana keessaa qabxii 3 irratti fooyyessinee jira. Qabxii 1 jechuunis himannaa abbaa alangaa tarree lakkoofsa 5ffaatii hanga 10ffaarra kan jiranii meeshaa waraanaa seeraala qabatanii argamuu kan jedhu kanarratti himata keenya fooyyessuu hin barbaannu. Nuti akka amannutti himatuma duraan keewwatuma seera duraan ittiin himan labsii lakkoofsa 1177 muraa 2012 jalatti itti fufuu qaba malee hin fooyyessinu. Isa kana manni murtii akka nu ilaaluu yoo ilaalee ajaja barbaachisaa akka kennu malee hin fooyyessinu jedhanii dhiyeessanii turanii. Isa kanarratti dhaddachi addaan citee yookaan dhaddacha kutanii mari'atanii deebi'anii dhimma 3 irratti himanni fooyya'ee dhiyaate qabxii 3 irratti kan fooyya'ee ilaallee jira jedhanii innis dhimma 1 dhimma 5 kan jedhudha. 5 kun amma garee jedhamee yookaan budin jedhamee waan dhiyaateef
fudhannee irra jedhanii jiru manni murtii. Haa ta'u malee nuti ganaa ilaalla. Garee jechuun garee maalii akka ta'e maal inni gareen kan jedhu sachi ka'e ilaaluu kan nu barbaachisu ta'a. Inni biraan obbo Jawaar hojii wal qabatee dhimma shororkeessummaa irratti qophaa'uudha moo karoorsuudha kan jedhu irratti adda baasaa fidaa jedhamee jira. Isa irratti sadarkaa qophaa'uu yookaan maassanaadaat kan jedhu jalatti fooyyessanii fidanii jiranii. Inni biraan ammoo dhimma obbo Hamzaa hojii wal qabatudha. Uummata kakaasteetta kan jedhu ture. Maalirra akkamitti kakaase kan jedhu ifa godhi fidi jedhamee abbaa alangaa yoo dhiyeessu televezyiinii OMN fi feesbuukii mataa isaa irratti yookaan peejii isaa irratti jedhanii kana fooyyessanii fidaniiru waan ta'eef isa kana fudhannee jirra jedheeti manni murtii. Haa ta'u malee abbaan alangaa himannaa tarree 5ffaatii hanga 10ffaa jiru seera biraa yoo qabaatte fooyyessi yookaan seera sana jalatti himadhu fidi jennaan hin fidu waan jedheef manni murtii ammoo dhimma kana itti yaadee ilaalee qorate labsii yeroo gochi sun raawwatame hojiirra hin jirreeni yookaan seera yeroo sanaan nama na dabsiisneen himachuun seera qabeessa waan hin taaneef himannaa jechuudhaan himannaa abbaa alangaa lakkoofsa 5ffaatii hanga 10ffaa jiran guutummaa guutuutti haqee jira jechuudha manni murtii. Kana jechuun akka waliigalaatti himannaa 10dha maamiltoota keenya irratti galmee kan irratti kan dhiyaate. Kanaafuu himata 10 keessaa himanni 6 kufaa ta'eera jechuudha. Isa kana manni murtii ejjennoonni fudhate jabaadha. Isa kana cufee bira darbeeti. Kana booda shakkamtoonni yookaan himatamtoonni kun jecha amantaaf waakkee akka isaan kennanii yoo isaan gaafatan abukaatonni lakki dhimmi kun dhimma ulfaataadha. Dhimatti fooyyee dhiyaate kun akkaataa ajaja mana murtiitiin fooyya'e moo hin fooyyofne muuxannoo jirurraati abbaan alangaa himata akka inni ifa ta'u fooyyessee akka inni fidu yoo itti himamu gara hin taanetti himatamtoota irratti jabeessee yookaan dhimma biraatti dabalee fida waan ta'eef isa kana teenyee yeroo fudhannee ilaaluu qabna waan ta'eef beellamni akka nuu kennamu jennee yoo gaafannu manni murtii dhugaadha. Jecha amantaaf waakkii kennuun falmii keessatti iddoo olaanaa kan qabu waan ta'eef gara fuulduraattis kallattii kanaan ofirraa ittisuudhaaf kan deemamu yoo ta'e ofirraa ittisaa kan jedhamu yoo ta'e kallattii kanaan itti deemama waan ta'eef yeroo dabalataa yookaan beellama jijjiiruun barbaachisaadha jedhee manni murtii akka ejjennoo qabateen obbo Jawaarii fi obbo Dajanneen waan dubbannu qabna jedhanii mana murtii ayyamsiifatanii yookaan obbo Jawaar maal jedhanii egaa kana duras irra deddeebinee yeroo adda addaatti mana murtii kanattis himaa turre abbaa alangaattis himaa turre jalqabumarraa himanni nurratti dhiyaate hundi isaa guutummaa hundee seeraa kan hin qabnedha. Seera yeroo sanatti nama na dabsiifne seera hin jirreen seera lafarra hin jirre fuudhanii ittiin nu himatanii hanga mana hidhaa keessa kan nu tursiisan filannoodhaan waan hanqisuudhaan malee nuti akka tokkos hin raawwanne wanti balleessine tokkos hin jiru. Meeshaa waraanaa amma jedhame kunis mootummaa federaalaa fi makalaakayaatti nu hidhachiise. Warri ana eeganis ammoo mootummaa federaalaatii fi ittisa biyyaa keessa namoota hojjetaa turan namoota naamusa gahaa naamusa bareedaa qaban biyya isaanii yeroo dheeraa tajaajilaa kan turan mootummaan beekee naaramadee na eegaa kan turan malee balleessaa tokkoyyuu namoota qabanii miti isaaniiti. Anis balleessaa tokko hin qabu. Mootummaan ta'ee jedhee filannoo akka nu hin qaqqabneef kunum mana hidhaa nu kaa'ee ofii isaatii qofaa filannootti deemuudhaaf kan deemu ta'uusaa argisiisa. Keessumaatii immoo abbootiin alangaa dhimma kana himata kana akka fooyyessan mana murtiitiin itti himamee ajajamanii otoo beekanii otoo arganii arrallee ajaja mana murtii fudhachuu dhiisanii ajaja mana murtii fudhachuu diduudhaan himatuma nu dhiyeessineen itti nu haafuuf jechuun isaanii abbaan alangaa kun bilisa ta'anii yookaan dhimma kanarraa walaba ta'anii himata dhiyeessaa kan hin jirre garee fedhii garee tokko tarkaanfachiisaa kan jiran ta'uu isaanii argisiisa. Abbootii alangaa irra dhiyaatan kana osoo hin ta'in warri irra dhiyaatan haraa turanii warri kana dura turan ta'ee jedhanii dhimmi kun yakki akka hin jirre too beekanii balleessa tokko akka hin qabne too beekanii ragaa tokko akka hin qabne too beekanii seeraan ala nu himatanii inni kun immoo abbaa alangaas kan kabachiisu miti. Seera biyya kanaas kan kabachiisu miti. Nagaaf dimokiraasiis kan buusu miti.
Kanaafuu abbaan alangaarrallee warra dhufanillee kanumaan itti nuuf hafuuf jechuun isaanii aangoo mana murtiillee kan dhiibaa jiran ta'uu isaanii argisiisa. Kanaaf akka waliigalaatti gara fuulduraattillee yakkoota hafaniifillee ragaa hin qabanii. Nu himatanii ragaa fidanii nurratti mirkaneessisuu hin danda'anii. Yoo fidanillee ragaa sobaati kan isaan fidanii. Ragaa sobaa immoo kan duras ofirraa kuffisnee jira, gara fuulduraas ofirraa kuffisnaa shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Kanaafuu karaan deemsi amma qabatame kuni rakkoo guddaadha kan inni fiduu jedhee dubbate. Ittaanee obbo Dajanee Xaafaati kan dubbate. Obbo Dajaneen kan jedhe dhimma jajjabaadha kan obbo Dajaneen kaasanii achi keessa waanuma lamaan tokko kaasuudhaaf waraanni dhiyoo kana mootummaa fi TPLF gidduutti gaggeeffame meeshaa rookettiidhaa fi meeshaa waraanaa gurguddaatiin kan wal waraananii. Isa kanaaf maqaan kenname olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jedhuti kenname. Kunimmoo uummanni walirratti kaka'ee akka uummanni kaka'ee dhagaadhaaf dullaadhaan akka inni walitti bu'u taasisanii jedha himannaa keessatti. Kun ammoo maqaan kennameefi uummanni akka wal waraan yookaan civil war yookaan yersi barsi xornetii kakaastan nuun jedhanii. Inni kun namni wal qixxee ilaalamaa kan jirre. Himanni kun ta'ee jedhamee unurratti himati dabaan himati jallinaan kan dhiyaate ta'uu isaa nutti argisiisa. Kana dura yeroo wayyaaneen yookaan TPLF'n aangoo biyya kanaa olaantummaadhaan to'ataa ture seera yakkaa keewwata 240 fi 241 uummata Onegii fi yookaan Abaa'oodhaa fi Gimboo Sabaatti maqaa jedhuun maqaa Abaa'ootiin uummata Oromoo, maqaa Gimboo Sabaatti ammoo uummata Amaaraa itti rukuchaa turanii. Inni kun mana hidhaa yeroo turretti jedhe obbo Dajaneen keewwati 240 fi 241 keewwata Amaaraaf Oromoo jedhamee beekamaa ture. Yeroo ammaa immoo Gimboo Sabaattiin hin jiru, dhaaba siyaasaa garbiraa ta'ee jira. Abaa'oon ammoo boordi filannoo biyyoolessaa irratti galmaa'ee seera qabeessa ta'ee biyya kana keessatti qabsaa'aa jira. Amma immoo keewwata kana nutti maxxansanii uummata Oromoo bakka buunee waan jiruuf nutti maxxansanii harkisanii mana murtii nu fiduun isaanii fudhatama kan qabu miti, balleessaa guddaadha. Kana hundumaaf kan itti gaafatamu immoo paarlaamaa yeroo wayyaanee turte kan wayyaaneen tolfatte seera jajallaa kana garee nama muraasaa garee namoota dhuunfaa eegsisuudhaaf seerota bahanii hanga ammaatti uummata keenyaa fi unurratti miidhaa geessisaa jiranidha. Kun akka sirratuuf manna murtiitiin gaafannaa, abbaa alangaa kanatiin gaafannaa, jarri kun kanaa sirreessanii yoo kanan sirreessan ta'e garuu qabsoon keenya amma dhumaatti amma lubbuu keenyaatti itti deemna malee qabsoorraa duubatti hin deebinuu kan jedhuun dubbatanii manni murtii dhimma kana ilaalee yoo mormii qabaattan dhimma kanarratti qophaa'aa beellama gaafa fuuldura keenya kana jechuudha gaafa amajjii 19tti mormii yoo qabaattan dhiyeeffadhaa yookaan jecha amantaa waaqii kennuudhaaf gaafa kanatti ganama kottaa jedhee beellama xumuree jechuudha. Aye, maaltu eegama gaafa kanarratti deebii kennuun irratti waan bal'inaan waanti eegamu jira guyyaa 5 booda. Guyyaa 5 booda amma himata nu qaqqabe kana himata fuula 21 qabu kana abukaatonni amma akkuma achi baaneen irratti mari'achaa jirra, ilaalaa jirra. Himati kun bal'aadha. Dhimmoota kana tokko tokkoon keessa gadi fageenyaan laallee ammallee mormii sadarkaa duraa ni qabaanna moo hin qabaannu kan jedhudha. Ijoon guddaan asirratti ka'u amma maalinni dhimmi meeshaa waraanaa seera alaa yookaan hayyama hin qabne qabatanii socho'aniiru guutummaan guutuutti kufaa ta'ee jira. Erga meeshaa waraanaa kun immoo kufaa ta'eeti erga himanni kun haqame himatoota hafan irratti dhiibbaan ni qabu maalidha? Himanni kun haqamuun meeshaa waraanaa kun dhimmi meeshaa waraanaa kun haqamuunsaa himata warra hafan keewwata 240 warra jedhamanii dhiyaataman kanaa fi warra shororkeessummaa jedhanii dhiyaatan kana wajjin walitti dhufeenyi isaa maalidha? Himata kana ni fooyyessiisa moo hin fooyyessiisu? Akka fooyya'uu gaafanna moo hin gaafannu kan jedhu irratti abukaatonni irratti hojjetaa jiru. Isa kana abukaatonni erga mari'annee of gidduutti erga bilcheessinee booda maamiltoota keenya wajjinis deemnee ilaallee mormii sadarkaa duraa akka haaraatti hin kaafna moo hin kaafnu, yoo kaafne maal irratti kaafna maal irratti hin kaafnu kan jedhuti eegama jechuudha gaafatan. Gama biraatiin yeroo ammaa kana uummanni Oromoo miliyoonan
mana murtii kanarraa waan baay'ee eegaa jira. Hidhamtoota hidhaa siyaasaa hidhaman mana murtii irraa murtii haqaa ni argata jechuun ni danda'ama. Amma uummanni keenya mana murtii irraa shakkii guddaa hedduu horachaa jira. Yeroo adda addaatti mana murtii kanatti deddeebi'aa jiru. Gama kanaan isin akka abukaatoo tokkotti maal jettu? Egaa maal inni naannoo kanatti yeroo dheeraa hojjedheen jiran akka nama dhuunfaa tokkotti abukaatonni keenyas namoota muuxannoo dheeraa qabanidha. Dur yeroodhuma TPLF aangoorra turanis yeroo dubbii rakkisaa tureyyuu namoota hedduudhaaf falmaa turre. Manni murtii egaa maaliin amma kan laalaa jirru amma dandeenye manni murtii wanti nu argaa jirru walakkaadhuma lafaa qabatee dhimmoota adda addaa ilaalaa kan jiru keessummeessaa kan jiru ta'uu isaati kan argaa jirru. Fakkeenyuma adda addaa sii kaasuu ni danda'a. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatti Daalatti kan jiru manni murtii waliigala Oromiyaa, manni murtii olaanaa Oromiyaa godina addaas, manni murtii aanaa sadarkaa adda addaa irratti jiran namoonni qabamanii yoo mana murtiitti dhiyaatan kunoo kan walidatu faallee ilaaluu ni danda'ama. Eeggadda bilisaan bahee jira lidatuun himata meeshaa waraanaa seeraan ala hidhachuu kan jedhu irraati. Manni murtii waliigala Oromiyaas mirga wabii eegee jira. Akkaataan isaa waan biraa yoo ta'u malee mirgi wabii eegameefii jira. Kan lammii beenyaatii fi daawwita abdataas manni murtii waliigala Oromiyaa ilaalee namoota sana bilisaan geggeessee jira. Poolisiin gadhiisuu adiidu malee kan Mikaa'el Booran fa'aa wajjin wal qabatee jiru, Obsaa Abdiisaa fa'aa wajjin manni murtii yeroo adda addaatti namoonni kun mirga wabiitiin akka ba'an, bilisaan akka ba'an darbee ajajni adda addaa kennamaatii jira. Gara federaalaattis yoo dhufnu iddoo adda addaatti namootaaf mirgi wabii in eegama. Harkifannaan haa jiraatu malee garmalee harkifannaan haa jiraatu malee iddoo hedduutti manni murtii waanuma feer ta'e qabateetti deemuu danda'a jenneeti yaanna nuti. Ammas kan argaa jiru manni murtii giddugaleessumaan deema. Garuu manni murtii maal rakkataa adeemsi falmii biyya kana walxaxaadha, dheeraadha, beellama dheeraa kennama. Galmee hedduuti jira, nama baay'eetti himatamee jira, abbootiin seeraa muraasadha. Haalallee kanneen sitti himaa jiru kun addaraashatti galmatti wal ga'uu didi. Asiin warri duratti yeroo TPLF turan kan Getaachoo Asaffaafaati jira. Asiin immoo kan amma juuntaa jedhame kun illee galmee hedduuti jira. Kan immoo abaa'oo wajjin wal qabatu, kan kaafaa wajjin wal qabatu galmee hedduuti jira. Isa kana abbootii seeraa muraasatti baadhatee deema. Nuti akka ogeessa seeraatti akka abukaatootti manni murtii guutuudhaa guutuutti bilisa jennee illee jara sararree dubbachuu yoo nu rakkise illee manni murtii hanga humna isaatti hanga isaa danda'ametti jastisii deliver godha jenneetuma yaanna. Inni kun garuu harkifannaa guddaatu jira. Akkuma biyyaatti muuxannoon kana dura tures gaarii miti, baay'ee lafarra harkifataadha. Ammas kan argaa jirru wanta achirraa darbee as dhufe numa jira. Deemee nuti akka abukaatootti akka ogeessa seeraatti abdii numa qabna. Kanaafis dhaabbannee falmina. Waan abdii irraa hin qabne tokko dhattee hin falmitu. Deemtees hin gaafattu abdii hin qabdu wanti kun uumaa bu'aa tokko hin qabu jettee yaaddeen dhiista malee. Nuti garuu abukaatonni gargaarsa guddaadha kan gochaa jiranii. Haqni akka argamuuf mana murtiittis karaa argisiisaa, abbootii alangaattis yoo isaan karaarra ba'anii deeman dhiibbaa gochaa kan deemamu waan ta'eef manni murtii haala kanaan ni ijaaramaa, ni fooyya'aa, jastisii deliver gochuu inuma deemaa jenneeti akka sanatti abdii qabna akka abukaatootti. Garuu akkuma siin jedhee harcaatii guddaatti mul'ata bakka adda addaatti. Hedduu galatooma. Mee dhumarratti obbo Tuulee yeroo adda addaatti Jawaar fa'aa kan dubbatan obbo Baqqalaan fa'aa mootummaan kun filannoo irraa akka ala taanuudhaaf nu tursiisaa jira. Imannaan kun imannaa siyaasati malee yakka tokko raawwanne hin jiru jedhanii yeroo adda addaatti mana murtiitti yeroo himataa jiran isarraayis karaa adda addaatti dhagaa jira. Amma boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo muraasa keessatti galmeen akka xumuramu 7-2-7 caalle keessatti ulaagaa kaa'antu jira. Yeroo kana keessatti manni murtii adeemsa silaa jiru kana xumuree Jawaar fa'aa kanaaf waan qaqqaban manni murtii kana waan ariifachiisu isinitti fakkaata? Falmii seeraa keessatti yookaan falmii yakkaas haa ta'u kan hariiroo hawaasaa keessatti yaadarimee lama gurguddaati jira. Afaan faranjiitiin kan dubbataman jarri kun maal inni tokko justice delayed is justice denied kan jedhu jira. Haqni turte hanguma hafteetii kan jedhu jira.
Kanaafuu heera mootummaa irrattis namni himatame tokko yeroo gabaabaa keessatti mirga haqa argachuu ni qabaa jedha. Akkuma kana immoo yeroo gabaabaa jechuun maal jechuudha kan jedhu wal nama falmisiisuu dhimma amma farqa qabannee jiru dhimma Obbo Jawaar fa'aa yoo laallu miti ji'a 3 keessatti manni murtii otoo torbee tokko keessatti guyyaa 5 ji'a keessatti guyyaa 20 iyyuu dhimuma isaanii qofa ganama haga galgalaa ilaala otoo jenneeyyuu jarri kun filannoodhaaf qaqqabuu hin danda'an falmii mana murtii kanaan. Gonkumaa hin danda'amu. Maaliif amma guyyaa 5 booda nuti dhiyaannee otoodhuma isaan jecha amantaaf waakkii kennaniiyyuu akka wajjin dubbachaa jiruttis jecha amantaa mormiiti kan isaan yookaan waakkataniiti kan isaan waakkatanii jechuun gocha kana raawwanneedha isaan kan jechaa jiranii. Inni kun ittaanee kan dhufu ragaa abbaa alangaati muuxannoodhaa kan ilaallu immoo ragaan abbaa alangaa beellama tokkotti guutee dhufuu danda'a harca'ee dhufuu danda'a hafuullee danda'a beellamni biraan kennamuu danda'a achi yoo dhufe ragaa nama 146 kan lakkaa'amee jiru ragaan namni 146 kun guutuun isaa kan dhaga'amu yoo ta'e ji'a 2 keessattuu kan xumuramuu miti yeroo ji'a 2tti immoo yeroo namni filannoodhaaf galmaa'ee deemuuti jira achi booda ofirraa ittismuun ittisan jedhee manni murtii galmee qoratee ajaja kennaa sana booda ofirraa ittisaa kan jedhamu yoo ta'e isaanillee ragaa nama xiqqoomatti yoo fudhan nama 3 hanga 10 yoo lakkaawatanii namni galmee kanarra jiru gara nama 20 kan dhiyaatee falmaa jiru gara ragaa nama 200 dhiyaata isaan dhaga'uudhaaf ammoo deebi'ee ji'a 2 akkas barbaaduu danda'a. Achi booda manni murtii immoo akkuma jenne guyyaa hunduma akkaataa karoorfateen hojjechuu dhiisuu ni danda'a sababa adda addaatiin otoo galmeen hojjetiin darbuu danda'a kanaaf gonkumaayyuu boordiin filannoo yeroo gabaabaa keessatti namoonni kun murtee argatanii gara deebi'an inni jedhu filannoo qaqqabuudhaaf gonkumaa waan fakkaatu miti kun waan yaadamuus miti gara biraatiin yoo furmaata biraatiin akka gad lakkifaman yoo ta'e irra kan hafe manni murtii akkuma fedhe hojjetee otoo bilisa jechuudhaaf illee ka deemu ta'eeti ganaa ragaa amma sana dhaga'uutu irraa eegama waan ta'eef kun waan ta'u fakkaata. Hayyee abukaatoo hidhamtoota Oromoo obbo Tuulii Baayisaa maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee isin galateeffannaa hedduu ulfaadha. Carraa naa kennitaniif isinis ulfaadha. Baay'ee Aminatee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Hayyee nagaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa fi dhaggeeffachaa turtan turtii gabaabaa abukaatoo hidhamtoota Oromoo obbo Tuulii Baayisaa wajjin turtii gabaabaa taasifnedha. Egaan akkuma beekamu guyyaa har'aa dhaddacha guyyaa har'aa waliin Jawaar fa'aa fi namoonni 24 himata shororkeessummaatiin himatan mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Egaan akkuma yeroo adda addaatti manni murtii beellama qabsiisaa ture har'as beellamni guyyaa biraatti qabamee jira guyyaa 5 booda jechuudha gaafa 19 ji'a 5 bara 2013 yookaan guyyaa 5 booda jechuudha. Egaan akkuma beekamu haasawaa Jawaar fa'aan har'a mana murtiitti dubbatan keessaa yeroo adda addaattis Jawaar fa'aan kan dubbatan yakka tokko akka raawwanne mootummaan filannoodhaan ala nu gochuudhaaf yeroo adda addaa mana murtiitti nu deebisaa jira kan himatamne himata siyaasati yookaan kan hidhamne hidhaa siyaasati malee yakka yookaan badii tokko raawwanne akka hin taane jechuudhaan egaa har'as dubbatanii turanii kana duras yeroo adda addaatti dubbachaa turanii akkuma beekamu boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo gabaabaa keessatti ulaagaa lafa kaa'ee jira yeroo 7 hin guunne keessatti ulaagaa sana paartileen hundi akka guuttatan lafa kaa'ee jira egaan akkuma argaa jirtan yeroo adda addaatti manni murtii beellama adda addaa qabataa jira yeroo gabaabaa 7 kana keessatti dhimmi kun karaa mana murtiitiin ilaalama yoo ta'e 7 kana keessatti xumuruun akka hin danda'amnedha abukaatoo Tuulii Baayisaan kan dubbatanii sababiinsaa adeemsa mana murtii hordofama yoo ta'e ragaa hedduu irratti dhiyeessanii jiru naannoo nama 146 adeemsa mana murtii hordofee ragaan kun funaanamee ragaan yeroo adda addaatti dhiyaachuu danda'a dhiyaachuu dhiisuu danda'a bifa kanaan kan itti deemamu yoo ta'e Jawaar fa'aa adeemsa filannoo keessaa akka baanidha akka obbo Tuulii Baayisaa jedhanitti kanaaf obbo Tuulii Baayisaanis kan isaan jedhanii furmaanni kan jiru kan hiikusi eenyu akka ta'e egaa beekuun waan danda'amuu fi garuu adeemsa mana murtii yeroo dheeraa akka fixuudha kan dubbachaa yeroo egaan uummanni Oromoos yeroo adda addaatti kan jedhu haqa mana murtii kanarraa akka hin arganne hayyoonni Oromoos beektonnis
namoonni aktivistoonni Oromoos haa ta'u manni Oromoo hundi mana murtii Itoophiyaa kanarraa haqa madaalamaa yeroo isaatti akka hin arganne komiinni jira haa ta'u garuu akkuma beekamu manni murtii keessumaa yeroo adda addaatti mirga wabiitiin kennaa turanii namoota hedduu bilisaan baasaa turanii haa ta'u garuu poolisiin Oromiyaa yeroo adda addaatti mirga wabii dharkuudhaan namoota mana hidhaa keessatti hambisaa turanii gaan kana duuba akka waajiruu dhagaa kan agarsiisu yeroo adda addaatti hayyoonnis kan dubbatanii. Egaan akkuma waliigalaatti guyyaa beellamni guyyaa 5 booda qabamee jira gaafa 19tti egaan guyyaa 5 boodammoo maal akka ta'u walumaan kan hordofnu ta'a kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaan gabaasa addaa oolmaa dhaddachaa guyyaa har'aa Jawaarii fi namoota 24 yakka shororkeessatiin himatamanii har'aa mana murtiitti dhiyaatanii irratti gabaasa addaa kan qindeeffanne kana fakkaataa egaa gabaasa kana qindeessee kan isin dhiyeesse Antasfaay Aminatii akkasumas ogeessi Teenkaa Mahadii Juneedii Alii waliin ta'uudhaan isin biraan gahaa turre yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a.